Nagaan isinii fata'u akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuun keenya har'aa eegalee jira. Kaaribuu keenya har'aatiin nama addaa tokko qabannee dhufnee jirra. Fakkeenya dargaggoota hedduu nama ta'udha. Egaa namni kun waggoota 5 duraa namoonni hedduun miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti argitanii beektu. Maaliin beekama laataa jechuu dandeessu. Namni kun egaa umurii isaa waggaa 23 digirii sadaffaa yookaanis immoo PhD kan jedhamu barnoota kan eegaleedha. Waggoota 20 keessa jiran walitti fufiinsaan kutaa tokko kaasee hanga doktorummaatti yookaanis hanga PhD'tti nama barateedha. Guyyaa har'aa kana egaa muuxannoof mudannoo isaa akkasumas bu'aa bahii jireenya inni keessa dabarse isa waliin ni qooddan. Isin hanga xumuraatti kaarbuu keenya hordofaan afeerraa keenyadha. Yeroo gaarii Dr. Ashannaafi yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenyaatti waan dhufteef guddaa galatooma. Isinis guddaa galatooma. Yeroon si biratti baay'ee gurguramaa jedhan. Shaayii si qopheessee jira shaayii kana si buusaa hangafa kee ta'us garuu ol keeman si kenna. Rakkoon qabu. Doktor kam shaayiin koo mi'aa? Baay'ee mi'a. Gaarii namte kaametti hidhachuudha. Baay'ee galatoomii egaa namoonni hedduun miidiyaalee hawaasaa irratti akkasumas miidiyaalee garaagaraa irratti si beeku. Dargaggeessa umurii waggaa 23tti barnoota isaa PhD eegaleedha. Kanaan baay'ee beekamta. Tarii namoonni Dr. Ashannaafi Milkeessaa hin beekne moo jiraachuu danda'u. Dr. Ashannaafi Milkeessaa eenyume waa'ee isaa gabaabsii nuuf kaasime. Dr. Ashannaafi Milkeessaan yaw dhalataa biyya kanaati. Itoophiyaan tan dhaladhe. Oromiyaa keessas immoo Shawaa Ba'aa Aanaa Booraa magaalaa Bootee kan jedhamtu actually qabalee lama qaba. Iddoon ani itti guddadhe magaalaa xiqqaadha jechuudha. Magaalaa xiqqaadha yeroo. Ani leeveetii maandee maama barattee miti reelis gaafachuu miti baay'ee magaalaa xiqqoodha. Even yeroo keenya kutaa 12 illee jiru ture. Sababa saniif karaa Bishooftuu kanallee mana kireeffadhee qobadhee akkasillee baradheerani. Kana fakkaata haala dhaloota koo wajjin wal qabatee haala barnoota koo wajjin immoo wal qabatee achumattan dhaladheen guddadhee achumattas baradhee hanga kutaa 10 kutaa 11 immoo karaa Bishooftuu kana dhufeen achiin baradhee digirii isa jalqabaa immoo karaa digirii tokkoffaa koo yuunivarsiitii lamaan baradhee inni jalqabaan Dabra Taabor yuunivarsiitii achiin immoo karaa Jimmattan fite achiin deebi'een karaa Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojii yuunivarsiitii maastersiif PhD achitti baradhee jechuudha. Kana fakkaata haala barnoota koo wajjin immoo wal qabatee gabaabumatti. Biyya kana akkasitti naannessaa ture jechuudha. Eeyyee idduma hunda yuunivarsiitii baay'een qorameera. Baay'ee namatti tola barnoota gaa waggaa kutaa tokkorraa kaastee hanga PhD'tti kutaa adda kutan baratte. Namni hedduun yeroo baay'ee digirii jalqabaasaa yeroo xumuru ana dabalatee miindeeffamee jechuu barbaada. Malee gara barnoota kan biraatti itti fufuu yaadu. Namni umurii kee kanatti umurii waggaa 23tti PhD eegalee akka Itoophiyaattis akka biyyoota biraattis jira quba qabdaame kan odeeffattee taate. Yeroo PhD koo soonfitiin dura Afrikaa Guinness Record cheekii godhee natti himee ture. Dubartii takkatu jira ture biyya Moozaambiik kan dhalatte garuu kan baratte maastersii ishee karaa South Africa kana ishee waggaa 22 kan eegalte. Innis immoo kan ta'e haalli isaan maastersii fudhatanii fi haalli nu fudhannu garagara. Nu waggaa 2 baranna waggaa 2 fi isa ol isaan immoo waggaa tokkotti maastersii fixu. Isa wajjinis wal qabata. Akka biyyaas cheekii goonee turre waggaa 23 hin jiru. Akka addunyaatti tume. Akka addunyaa cheekiin goone garuu Awurooppaa fi Ameerikaa mana waggaa umurii 14 15 16 warra fixan jiru garuu isa jechuun kutaa tokkorra kaasanii haga PhD'tti odoo addaan hin kutin akka koo baratanii osoo hin taane actually hin kennamaa fi carraa hin kennama amma nu maastersii bypassii goone karaa PhD'tti deemuu hin dandeenyu. Maastersii barachuun dirqama PhD argachuuf jechuudha. Biyya alaa garuu digirii oduma barattu karaa PhD'tti Inu taalchisanii akkasiin jira yeroo. Isumaan waggaa 13tti garuu xumuruu hin danda'ama? Akkas hin danda'amu. Yaw if they are unique taanaan carraa akkasii kennanii dafanii akka fixaniif akkas godhu malee sirriitti erga lakkaa'amee hin danda'amu. namatti tola baay'ee galmee dinqisiisoo Afrikaa
akka galmoofamtuuf keessumaa akka Afrikaatti akka Itoophiyaatti nama jalqabaa waan taateef kanarratti galmaa'uuf illee waan yaalte qabdaa adeemsa deemte yookaanis kana imaleen ture haganarra ga'eera kanaan dhaabbadde kan jettu. Galmee dinqisoo Afrikaa wajjin wal qabatee cheekii godhee daarektarri galmee dinqisoo Afrikaa almost galmeesseera waggaa 2 dura jechuudha. Osoo fitiin dura waggaa umurii 23 akka Itoophiyaas akka Afrikaas immoo nama akselaareetii ta'e dafee PhD'f gahuu kootiin galmeessee ture yeroo. Galmooftee jirta jechuudha. Eeyyee galmeesseera yeroo. Waaw baay'ee namatti tola. Kanaan horii akkamii bu'aa argatte qabda? Bu'aa actually yaw more of research irra waan yeroo koo fudhadhuuf isa wajjin wal qabatee bu'aa waan argadhe illee hin qabu publicly himuudhaaf. Garuu maayidha yoo beekamtiin dargaggoota amma jiranis inspire gochuudhaaf isa hin gargaara jeen malee isa wajjin wal qabatee waan argadhees hin qabu kana fakkaatee no. Umurii kanatti dooktarummaan kun gaafasii kenname miira akkamii qabame? Yaa'u dhugaa dubbachuuf nama gammachiisa. Garuu maqaa caalammoo hojiinis murteessaadha waan ta'eef hojii wajjin wal qabatee maalan hojjedhe kan jedhu moroof ani kan itti yaadu. Maalan hojjedhe maqaallee of course ammallee karaa gargaara profeesarummaa actually namni tokko PhD isaa waggaa fixu parallelii gargaara profeesara ta'a. Achiin associate professor hin taata achiin immoo full professor ta'a akkas deemta. Amma maqaa wajjin osoo hin taane profeesaras ta'e dooktaras ta'e maqaa biraas qabaadhe maalan hojjedhe. Namoota gurguddoo addunyaa biyya lafaa kanarra kan jira erga argite maqaan qabani. Even yaa'u ani karaa amanuun fakkeenya godhallee oduu fudhadhee amma warra karaa amantaa kanaallee kan kaa'ani warra baay'een kitaaba qulqulluu irratti erga argite amma Abrahaam maqaan qabu waan guddaa garuu hojjetee darbeera. Salamoon maqaan qabu akkasaa garuu kitaaba gurguddaa kan barreesse waan baay'ee addunyaa kanaaf kan ta'u wisdamii guddaa gumaachee deeme. Namoota biras immoo erga argite akkasii maqaa qabanis maqaa kan hin qabneetu garuu caala. Even ammallee erga argite dhiyeenya kanaan abbootii qabeenyaa gurguddaan amma Bill Gates fa'aa oduu fudhattee Elon Musk addunyaa kanarratti biliyeenaroota baay'ee erga fudhattee maqaan qabanii taayitilii wajjin miti maal hojjette no na hojjaa wajjinis wal qabata saniif waanis yeroo baay'ee of kan ilaalu maalan hojjedhe maalan gumaache addunyaa kanaaf taayitiliinis gaariidha akka salphaatti hin argamu. Even namaaf illee erga argite addunyaa kanaaf biyya kanaaf illee waan gurguddaa hojjetanii kan laatan kabaja dooktarummaadha mitiire. Dooktara kana osoo hin taane kabaja dooktarummaa. Sababni isaas waan guddaa waan ta'eef dooktarummaan waan guddaadha garuu maqaa caala garuu maal hojjenne maal gumaachine. What is our input for this nation for this generation dargaggoota amma jiraniif biyya amma itti jiraannuuf maal gumaachine namni simmoo kan ilaalu hojjaa keenya. Taayitilii keenya osoo hin taane hojjaan keenya maal nama tokkoof bu'aa wayii gumaachiteerta not even as a country nama dhuunfaadhaaf illee nama tokkodhaaf maal gumaachite kan jedhu isa wajjin wal qabata. Kanaafuu waan practically hojjedhe isaan ilaala garuu maqichis gaariidhas jechuufani. Lamanuu wal faana deemuu qaba maqaa qofas tun taane hojiinis hojii qofas immoo tun taane maqaanis wal faana deemsisuu qabna jechaa jechuudha baay'ee namatti tola gaa. Egaa Ashannaafiin sadarkaa kanarra kan ga'e calma jedhee miti barnoota isaa hedduu keessatti yeroo yuunivarsiitii barataa tures AA+ itti baay'ata. Kanumarraan kan ka'edha kan sadarkaa kanarra ga'uu danda'e yaada jedhus namoonni nu kaasanii jiru barataa cimaa akka taate ijoollummaarraa kaastee hanga PhD'tti illee badhaasaawwaniif beekamtii garaagaraa akka argatillee odeeffadheeni kan hin jiru. Mee maal ta'uu barbaadda turte ijoollee taate kaayyoota ammarra geesse kana yookaanis umurii kanatti PhD fudhachuun kee kuni daa'imummaadha kee kan keessa kee turedha moo maal ta'uu yaadaa turte yeroo ijoollummaa keeti? Okay, thank you. Gaafii guddaa na gaafatte galatoomiyatis. Ijoollummaatti yaa'u akkuma ijoollee Itoophiyaa keessa guddatan akkasuman guddadhe. Keessattuu mana 90 ani yeroo san ijoolleen ture. Bara 1989 dhaladhe karaa addunyaa lafa kana kan dhufe. So more of ijoollummaa koo kan dabarse bara mana 90 jechuudha. Ijoolleen yookaan immoo dargaggoonni yeroo san jiran immoo haala kamiin akka dabarsan wal fakkaataadha almost akka Itoophiyaatti erga laalte taphni taphannullee wal fakkaata.
baacoon waan hundumtu waan Persentii guddaan isa wal fakkaata dha'eenu. So anis akkasuma immoo moroof karaa tapha kana malee taphachuufaa bashannanuu malee kaayyoo qabaadhee kana nan ta'a jee namni na gorsees anis immoo itti xiyyeeffadhee waan itti hojjedheen qabu dhugaa dubbachuu waan narra jiruuf jechuudha. Garuu yaa'u sababa malee immoo nu uumamnu mitiire namni karaa addunyaa lafa kana in this physical world namni waa malee hin dhufu. Waa ta'e keessa qaba. Amma fakkeenyaaf ati oduu si gaafadhe yoo joornaalistiin an ta'a jettee yaaddee beektaa? Ijoollummaadhaan. Yaadee jira yeroo itti itun yaadee. Garuu ijoollummaadhaan haga umurii waggaa 10 nan ta'a jettee yaadamu. Yeroo tokko tokko immoo keessa keen jiru haalatu si ibsa. Haalatu si baasa. Haalli itti argamtu san of si ibsa, of si mul'isa. Akkas waan itti dhufu qabanna. Anis akkasuma ijoollee ta'ee karooraan qabuun ture. Garuu even haga kutaa 8 hin qabu dhugaa dubbachuuf. Haga kutaa 8 nan taphadha. Kwaasii baay'een jaaladha. Taphoota adda addaa nan taphadha. Taphataa kubbaa miilaa ta'uu yaaddee turte gaa? Duraan akkasidha. Amma nan dhiisee malee duraan nan taphadha jeen baay'ee akkas. Garuu kutaa 9 irra kaasee immoo karaa barnoota kanan ce'ee barnootattis immoo cimaa ta'uuf barbaadee miti. Aktuwaali nan hubadha. Akkamitti taatee maadoon cimaa ta'uu barbaadanii namni meeqa ta'uu dadhabaa jira yeroo ammaa kana waan ta'eef tarii muuxannoo qabdurraa akka dargaggootaaf barattoota namoota si ilaalaa jiraniif akka qooduu dandeessutti akkamii haalli kee yeroo ijoollummaa walitti fufiinsaan akka barattoo maaltu si taasisuu danda'e? Isallee dhugaa dubbachuuf dhugaa waan ta'eef dubbatamullee kan qabu kutaa 9 irraa kaaseen tokkoffaa ba'uun jalqabee san dura garuu akkasin turre seenaan koo. Isas kan ta'e maadhaa yeroo baay'eellee kaaseen beekaa. Obboleessa koo inni hangafaan kutaa 1 irra kaasee haga 8 yaa'u magaallitti guddanneellee baadiyyaa ingiliffammoo xiqquma ishii dandeenyaan yaa'u namni mucaan kun akkas ingiliffa danda'afa maal jedhanii ol si kakkaasu. Karaa barnoota fiiziksii, baayoloojii, keemistirii kanaan garuu waan hin qo'anneef waan biraa miti iccitiin qabu. Jechuun waan dubbisneef cimaan turre. Sababni isaa dubbisuu dhiisuudha. Kutaa 9 garuu seennaan obboleessi koo inni hangafaan akkasna jedhee Haromaya Yuunivarsiitii barachaa ture yeroo sanii mi'a ishee ingiliffa dandeessaa. At least tokko haga 10 bahii. Tokko haga 10 hin bahu bara. Kutaa tokko kaasee haga baata turte? Hin bahu. Tokko haga 8 hin bahu. Abdii qabdu dhiin kana. Abdii baay'ee qabdu. Abdii qabu eenyu. Tokko haga 8 ani tokko haga 10 hin bahu. Garuu maalidhaa just nan hubadha garuu hubannaa irratti rakkoon qabu. Even tokko haga 3 kan ba'an hiriyoota koo turan yeroo sanuu kilaasii keessa nan hubadha. Deebisnan deebisaa. Qormaata amma yeroo tokko tokko barattoonni cimaallee kan hin deebisne yerootti deebisuun qaba. Akka konseptiifa Kiyoon jirti. Garuu hin dubbisu. Dandeettii dubbisuu dhabuudha. Hin dubbisu. Fookasii godhee hin dubbisu. Barnoonni immoo fookasii barbaada. Barnoonni fi ijoolleen amma ijoolleellee erga argite waggaa guddistu akka nama guddaa miti. Fookasii guddaadhaan maal akka nyaatan daayiparii jijjiiruufaa maal barnoonnis akkasuma. Amma hojii manaa hojii daree hojii manaa si kenname kaleessa harree ergan hojjenne si darbinaan baay'atee atis dadhabaa ta'ee dhufta. Guyyuma guyyaan follow up barbaada barnoonni. Fookasii follow up jiraannaan namni immoo haga dandeettii isaa erga qo'ate namni hundumtuu hin milkaa'a. Keessattuu yeroo kana teknooloojiin baay'ateera akkuma argitu. Haalli baruuf barsiisuu dura caala baay'ee salphateera. YouTube'n jira, social media'n jira. Naawolojii karaatti argattu soorsiin isaanii baay'eedha. Duraan na yaadadhaan kitaaballee kalar kooppii argachuudhaaf baay'ee makaraa argaa baane nuyi. Keessattuu ani iddootti guddadheessan amma garuu soofti kooppiin jira. Moobaayilii immoo androidii yookaan immoo smaartifoonii kan hin qabne hin jiru. At least maatiin haati yookaan abbaan hin qaba. Kanaafuu just amma kan dhabame fookasiidha. Fookas. Amma dhaloonni kun fookasii gochuu qaba malee barnoonni akka barnootaan da'uu waan salphaan jiru. Erga fookasii godhamee waanuma dubbisteessan qormaatamtaa, waanuma dubbisteessan gaafatamtaa, waanuma dubbisteessan, waanuma baratteessan. Innaa fookasii fi dubbisuudha malee waan biraa miti. Anis haga kutaa tokko kaasee haga 8 akkasiin qo'achuu dhisuun koo
kara barnootatti nan finne sagal kaasee garuu qo'achuutti tan eegale. Isas immoo saqaayee ta'uuf barbaadee miti. Just yeroo san kitaaba qulqullullee dubbisuu eegaroon ture kitaabni inni guddaan. Inna kitaaba qulqulluu irratti seera uumamaa boqonnaa tokko irratti waaqni guyyaa ja'a keessa kana uumee jedhee hin tarreessa. Achiin akkamitti uumame karaa maaliin uume inspired immoo ta'e beektamteera no kaka'umsa sitti uume jechuudha. Baay'ee natti uume kitaabni qulqulluu. Achiin even biotechnology applied biology illee waggaa join godhu sababa kannaa ta'e isa sani. Inna even master sirrallee biotechnology baradhe microbial maal fakkaata world in microbi maal fakkaata kan jedhu sanillee sanirra kaaseen ilaalutti tan ka'e jechuudha. Saniif kana fakkaata kutaa 9 irra kaasee karaa barnootatti tan seenee kutaa 8 dura garuu akkasiin turre. Sababni isaa maali fookasii fi dubbisuu dhiisu. Xiyyeeffannoo fookas gochuu akkasumas immoo dubbisu guyyaa hundumaa walitti fufiinsaan waan san hordofu barnoota ofiitti cimaa akka ta'aniif biyyaaf maatiif illee akka ta'an nama taasisa jechuudha. Yes. Waa achitii kan biraan qabu. Bartoota birallee gorseera amma guddaa akka addunyaallee kan beekaman gibbii keenya kan baratellee barataan tokko jira ture. Raajii Ashannaafi kan jedhamu amma MIT barachaa jira. Isaanis akkasuma deemsi isaanii. Anis astuutti isa wajjinan ture barataa koos ture. Ana wajjinis immoo darbee nan gorsas ture. Isuma wajjin wal qabata. Nan baradhaas nan barsiisas ture. Yeroo maastarsii booda keessattuu yeroo PhD nan barsiisas nan baradhaas innaa isa wajjin wal qabata. Barataa kamuu cimaa kamuu addunyaa kamii erga deemte gaafattee iccitiin milkaa'inaa karaa barnoota kana maayidha erga jette focus in the reading. Tole baay'ee namatti tole. Egaa hordoffiin murteessaadha jechaa ture. Hordoffii egaa barataan qofaasaa miti kan of hordofee yookaanis of to'atee miti gara milkaa'inaatti kan dhufuu danda'u. Gahee guddaa kan taphatu barsiisaarraa eegalee maatiirraa eegalee ofii abbaa sanarraa eegalee murteessaadha inni yaada. Maatiin kee barnoota keetti akka cimaa taatuuf baay'ee xiyyeeffannoo sababa sitti kenneef sababa si hordofaa tureefidha. Kanarra kan geesse qofaa kee miti sana ta'uu kan dandeesse maaliin dhageesseeti. Dooktar Ashannaafi maatiin isaa gaafa barsiisanii mana gurguranillee akka bakkatti barattutti si erganillee maatiin kee akka taasisan dhageen ture. Mee dhuguma maatiin kee mana gurguranii akkati barattuuf biyya biraatti si erganii si barsiisanii moo odeeffannoo kana miti? Yeroo sana akkuma beekamu maatiin baay'een harka qalleeyyiidha. Abbootiin fi haatii fi abbaan keenya akkuma nama biraa jechuudha. Hojjetaa mootummaa tasii daldalammoo erga hin taane birrii wajjin wal qabate haalli birriitti argattu xiqqoodha. Kun beekamaadha. San wajjin wal qabsiisee ijoollee 5 qaba Gaash Milkeessaan. Saniif hundumtuu immoo yuunivarsiitii baratu ani sadaffaadha. Lamaan isaa yuunivarsiitii jiru. Ana gadis immoo 2 jira. Anis nan jira. Sanii wajjin wal qabatee mindaan hin ga'u ijoollee 5. Saniif yeroo kutaa 10 fixee san immoo anis karaa Bishooftuu kana deeme kireeffadhee nyaanni jira, tiraanspoortiin jira, waa baay'ee jira. Tokko 2 jettee erga kaasteenna. San wajjin wal qabatee namni immoo yeroo tokko moobaayilii qabnaan yookaan koompitara 2 qabnaan yeroo rakkattuufaa yookaan yeroo waan ta'eef si barbaachisnaan baasteen gurgurtamtiire. Akkuma sana anis barachuu waan qabuufanii fedhii barnoota koo immoo kutaa 9 irra kaasee abbaan koo argeera. Yeroo matakkan seekshinii irra tokkoffaan ba'e. Kanaaf mucaan kun barnoota kanallee addaan kutee qayooma san deebi'ee akkuma yeroo san oduu addaan kutee achuma ta'een yookaan mana pulii nan bana yookaan immoo kuduraaf muduraa isaan hin beekamti magaalli bootee yookaan immoo oomisha ashwaa keessattuu warra fooqii gurguddaa Addis Ababaas Adaamaas kan hojjetamu achirra dhufa. Isa wajjin wal qabatee nan seenan ture addaan kutee. Karaa biizinasii kana jechuudha. Na isallee akka hin gooneef karaa barnoota kana akka fufuuf mana kan dhuunfaa kan qabu san isa gurguree anis akka itti fufu godhee still innis mana qabalee jiraata. Sababa koof yeroo san waan gurgureef hagas kun waan himame waan xiqqoodha. San caala immoo waan baay'ee aarsaa godhanii as nu gahan jechuudha. Saniifuu dhugaadha gargaarsi maatii murteessaadha. Waaqa gadi maatiin ijoollee isaaf waan hunda kan godhu maatiidha. Karaa faayinaansii kanaanis, karaa gorsaanis,
karaa hordoffiidhaanis karaa adda addaatiin kan gargaaru maatii waan ta'eef maatii hundumtuu immoo hammuma humna isaa danda'een ijoollee isaa gargaaraniiru ammas warra gargaaraa jiraniif maatii hundaaf baay'ee galatooma jechuun barbaada jechuudha. Waa baay'ee namatti tola. Ati gama nama cimaa taateetta nama of danda'ee nama biraatiif illee gahu taatee jirta. Kana booda wanta kana caalu isaaniif immoo gootee akka isaan gammachiistu abdii guddaan qaba. Waaqayyo na gargaara. Si gargaaran malee. Kan biraa maaliin dhageessite? Digirii lammaffaa yeroo barattu kan maastersii yeroo barattetti qorannoo kee lukkuu irratti akka taasiste dhageera. Kanas kan taasiseef immoo abbaan isaa ijoollee isaa guddifachuudhaaf yeroo ta'e lukkuu horsiisuu eegalee ture. Yeroo lukkuu horsiisuu eegale sanatti lukkuuwwan 200 ta'an al tokkicha jalaa du'anii dhumanii sanarraa kan keetu qorannoo kana taasisee waan jedhamu dhageemee oduu namaati moo hamiidha moo kun dhuguma moo weenu har'a nu mirkaneessime kana. Atu nama salphaa miti. Garuu dhugaadha. Dhugaadha. Seenaan kun dhugaadha. Yeroo san abbaan koo lukkuu Bishooftuurra deemanii fidanii horsiisutti ka'anii karaa lukkuu 200 wayii. Achiin yeroo tokkoon lukkuuwwan 200 sun hin du'anii. Dan ani maastersiin baradhaa. Maastersii koo wajjin immoo more of biotechnology kana waan ta'eef wal qabata. Researchii living organism irratti hojjenna. More of karaa plantii kana beellada manaaf alaa animals, plants and the humans, even the environment. So it touches everything, the biotechnology. Saniifu maaliif qorannoo kana maaf akka du'an maaf hin qoodhu jeen baruu barbaadde eeyyenu dhumarra maarran ga'e dhukkuba fangil jedhamu Amaariffaan yookaan Newcastle disease virusidha. Is viral disease isatu isaan qabe እና infected ta'aniiru hundumtu isheen dhumte jechuudha sababa saniif. So isa wajjin wal qabatee researchii kondoom yeroo maastersii hojjedhu san ebbaaf isaan hojjedhe. Isa wajjin wal qabatee isaan hojjedhe. Waa baay'ee namatti tola. Rakkoo fi abbaa ma fudhatatteeti miti? Yes, I'm not an expert in that area because profeesaroota na caalan waggaa baay'ee immoo kan hojjetan jiru. Garuu yoo dargaggeessaa waan ta'eef umurii kanaanis waan jalqabeef waanuma xiqqoo beeku san dubbachuu dhufee malee fixees miti. Tokko umurii kana unatti fakkaata akka waan hundumaa qorattu kan si taasisu gaafa yaadu. Umuriidhaan yeroo hojjettu yeroo qabdutti yeroo fayyadamtu umurii xiqqaa gaafa taatu waan hundumaa bira ga'uuf qorachuuf namatti agarsiisuuf ofii beekuuf dhamaatii taasista. Sunis dhiibbaa sirrattuu meera inni yaada. Qorannoowwan ja'a akka taasiste dhagee. Kanneen hafanoo. Kanneen hafan COVID irratti godheera. Kan biraa immoo kan key fever yookaan Coxiella barnatti kan jedhamu innis immoo beellada mana keessattuu horii re'ee hoolaa fi karaa namatti kan daddarbudha innis Coxiella barnatti jedhama baakteeriyaan isan doon PhD koo isa irratti hojjedhe yookaan key fever jedhama. Yeroo maastersi immoo akkuma kaasteessan Newcastle kan biraa immoo COVID wajjin wal qabatees riisarchoota kan biraas immoo ammas hojjechaa jira. Mee Dooktar quba keerraa qubeelaa argaan jira. Maatii horatteettaa ijoollee qabdaa akkasumas immoo dargaggoota yeroo ammaa kana jiranii gara gaa'ilaatti seenuu kan sodaatan baay'ee isaaniitu jira. Jechuun namni kophaa isaan jiraatu keessattuu yeroo ammaa waan baay'ee atis akkuma dargaggeetti waan baay'ee ni beekta. Saniif gaa'illi waan murteessaadha. Even institutionoota jiran addunyaa lafa kanarraa institution inni guddaan gaa'ila. So dargaggoonnis immoo erga barnoota fixanii erga assignmentii tokko ni qaba miti namni hundumtu isa fixeera jedhee erga yaade karaa gaa'ilatti oduu seenanii baay'een jajjabeessa. Sababni isaas gaa'ila keessa waa baay'ee jira. Milkii gurguddaatu jira. Tokko ofillee itti argita mucaa godhachuun of argita nama mucaa nan qaba. So isallee itti gammadda. Yes nan qaba. Dhaloota dhufuuf immoo biyyillee itti fufuu qaba. Biyya kanaafis immoo of kan fakkaatu hin gumaachita jechuudha. Sababni isaas biyyi itti fufte dhaloonni fufuu qaba. Biyyaafis
dhaloota qabaachuun gaariidha. Ofiif immoo mana keessallee seennaan gammachuu guddaa qaba. Namni gaa'ela qabuuf gaa'ela hin qabne illee amma waa baay'ee naasaama gaa'ela wajjin wal qabate. Namni gaa'ela keessa akka hin seenne waa baay'ee itti hojjetamaa jira. Maaliif seentaa gubachuudha, aaruudha, maalidha miti. Gaa'elli akkas miti. Gaa'elli akkas miti ani akka beeku. Akkasana miti. Eeyyanu. Even namoota illee erga argite nama umurii dheeraa jiraatu nama gaa'ela qabudha. Namoota baay'ee ilaali. Even you can compare simple research. Society keessa yookaan immoo iddootti jiraannu deemtee illee oduu qorannoo salphaa oduu goote observational study nama gaa'ela qabuu fi nama gaa'ela hin qabne even stability isaa qixa miti. Kanaafuu gaa'ela keessa dargaggeessi illee erga isaaf ga'ee oduu seenanii gaariidha. Kophaa taa'urraa waa baay'ee irrallee of qusatu. Kanaafuu gaa'ela nan qaba. Dargaggoota jiranis immoo gaa'elatti akka seenan nan jajjabeessa. Kottaa eenyu. Hin sodaachisu waan sodaachisu hin qabu. Waan sodaachisu hin qabu namni immoo akka dubbatu namni hin soba akka dubbatu miti. Gubachuu miti maal miti boqochuudha. Yaada kee kanarratti waliin jira. Gubannaa miti. Tokko ta'urra lama ta'uu wayya. Dhugaadha. Tokko ta'urra lama ta'uu wayya. Baay'ee namatti tola egaa gaatii muuxannoof mudannoo hedduu keessa dabarte kan keessa darbitee dhufte kan ammoo dargaggootaaf yoo qoodde gaariidha jedhee kan inni yaadu tarii bu'aa bahii jireenyaa keessa dabarte ta'uu danda'a nuukkati nuuf qoodduuf carraa siifan kenna. Itoophiyaan akkuma beekamtu parsantii 70 ol dargaggeessa. Dargaggeessatu keessa jiraata. Sana jechuun miliyoona 130 oduu taane kara miliyoona 90 yookaan 100 is young generation in Ethiopia. So dargaggoota kana jiraniif kan ibsu is knowledge is a weapon which you can fight poverty. Nelson Mandela akkas jedhaniiru. Kanaafuu amma erga argite keessattuu TikTokii faa maal social media baay'eetu dhufaa jira. Erga dhufee booda knowledge hin barbaachisu. Kara joo waan dhufan fakkaata haalli jiru. Birrii wajjinis wal qabate namni beekee beeku baate. Wallaalas ta'e maal ta'e birrii argannaan hingaa waan jedhu fakkaata haalli isaa. Garuu akkas miti TikTokiin sun humtuu beekumsaan hojjetame. Nama koodingii beekitu hojjete malee akkasuma lafumarra kan be'e miti. Sirrii miti? YouTubein bar beekumsaan hojjetame. AIin amma isa wajjinis wal qabatee nan dubbadha beekumsaan hojjetame. Kanaaf waan beekumsaan dhufee san irratti murtaa'anii beekumsa immoo sirrii miti beekumsi hin barbaachisu waan jedhu san sirrii miti. Even media kana kaameraallee erga argite is because of knowledge. It relates to knowledge. Kanaafuu waan murteessaan knowledge dha. Even if birriin illee waa baay'eedhaaf oduu nu barbaachisu ta'ullee garuu beekumsis murteessaadha. Inni guddaan garuu dhaloota kanaaf dhaamsa ani qabu yaa'u dhaloonni waaqan sodaanne dhaloonni waaqan kabajne dhaloonni uumaa isaan beekne hin milkaa'ee yaadu ani akka of kootti. Kanaafuu ogummaan jalqaba waaqayyoo sodaachuudha. So dargaggeessi amma jiru kun nama miti. Amma maatiin koo barnan argani eessa akka oolu maal akka godhaa oolu. Namni garuu waaqa sodaatu yaa waaqni immoo iddoo hundaa hin jira yookaan iddoo hundaa waaqa harkatti jira jee waa yaaduuf hin sodaata. So maatii caalaa waaqa oduu sodaatanii. Jira yaa waggaa uumamnu waan sirrii fi waan sirrii hin taane uumamoo keenyaan hin beekna. Uumamni keenya akka beeku taanetu uumamne waan ta'eef isa sirrii ta'ee san oduu goone. Biyyis hin milkaa addunyaan kunis immoo waan nurra eeggattu waan nurra eegamus gumaachinee yeroo nutti kenname san keessa waan hojjechuu qabnu yaa gumaachuu fayyamamne bara waan biraa miti. Yaa namni hin dhalata hin guddata achiin immoo hin du'a. This is a fact. This is general truth. Namni hin dhalanne namni du'an argine addunyaa lafa kanarra hin jiru. Fuulduraaf illee hin jiraatu. Dhalachuuf du'a gidduu adeemsota jiran sana keessatti garuu bu'aa buusee baratee gargaaree hojjetee darbuu qaba. Yes, you should have to contribute something. Contribute gochuu qaba addunyaa lafa kanaaf. Ammaati bar contribute gochaa jirta. Maaliin? Kunoo you are a journalist. Ana na affeerteerta. Ana na yaamteerta. Beellama na qabsiisteerta. Waa baay'ee dabaraas amma as dhufnee yaa daawwattoonni keelloo waggaa argan waan salphaa fakkaata. Kana duba garuu waan baay'ee goote. Even duratti illee waggaa sirreessituufa.
maal waan baay'ee keessa darbiteetuma yaa'u kanammoo akka dhiyaatu uummataaf gochaa jirta. Na you are contributing something from your perspective. Waan guddaas waan xiqqaas osoo hin jedhamin jechuudha. Anis immoo akkasuma Waaqayyoon erga muuxannoo kana naa kenne dhaloota kanaaf akka gorsu carraa kana erga naa laate carraa kana fayyadamee anis immoo waan qabu waanuma qabu namni waan qabu kenne maalidha jedhama. Waanuma qabu kennaan jiran waanuma qabu waan guddaas haa ta'u waan xiqqaas haa ta'u waanuma qabu garuu kennuun gaariidha. So saniif yaamamne kanaafuu jalqaba Waaqayyoo sodaachuun jalqaba ogummaati kana gochuu qaba. Positiivas immoo amma umurii 23 osoo addaan hin kutiin barachuuf maal kana amma akka positiivii oduu fudhannee lamaan dhufnaan laayitii kennaan jira. Kanaafuu rakkoo keessa darban san waa ta'eef rakkoon nama hojjeta baay'ee namni rakkoo keessa darbuu fi namni rakkoo keessa hin darbine tokko miti. Dubbiin isaallee tokko miti. Kamtu caala? Lamaan isaa amma rakkoonis baay'eenaan gaarii miti. Sababni isaas cabdee achumaan hubaduu dandeessa. Wannoon immoo rakkoon immoo erga argine hin bilchooftu. Bilchinni hin dhufu gaa. Gorsaa hin dhufu baay'ee bilchinni. Amma namni akkas fakkaata amma. Warqeen qubarra kaa'annu kunillee abiddaan qoramee dhufa. Baay'ee. Innaa isa wajjin wal qabatee akka ampoolii kana oduu dargaggeessii kunis yaa'u wanti hundumtuu mijataa ta'us mijataa baatus garuu ifuu hin danda'ama. Positiivii fi negatiivii walitti fidanii ampooliin akkasidha gaa. Amma positiivii taanaan ni fa ishi negatiivii ni fa kana ifuudhaan maal uumuu danda'a. Yes. Even kontaaktii godhee hin ifu. Akkasuma addunyaan kunis karaa positiiviitti dabarsitu jira karaa negatiiviitti dabarsitu jira. Lamaan isaanii fiddee immoo ibsa itti laatta jechuudha. Ibsa hin taata addunyaa kanaaf immoo gumaattee deemta. Inni afraffaanii fi murteessaan ani kan kaasuu barbaadu kanuma wajjin wal qabata. So amma biyyi keenyallee waa baay'ee keessa darbiteerti baroota darban akka biyyallee ergaa soofne amma garuu baay'ee kan gadi nu qaban sanii amma immoo ol ba'aa jirra. Ergaa argite amma hojiidhaan dhufee miti Finfinneen baay'ee bareeddeerti bara. Iddoo baay'ee ergaa argite kana jechuun baay'ee gadi qabamnee turre amma immoo baay'ee hoggaa gadi qabamtu ol ba'uun kee immoo baay'ee ta'a. Finfinnee akkas bareedde kanaaf fokkisnisee duraa sun murteessaa ture chaarti. Yes. Maalti beektaree bareeduu ishee? There should be for comparison before and after jiraachuu jira bara. So san hojii wal qabatee gadi jechuunis ol ka'uu kee waan agarsiisuuf yookaan waan mul'isuuf isallee akkas fudhachuun gaariidha. Qastillee erga fudhatte amma fakkeenyaaf baay'ee dubatti isaafnaan fuulduratti baay'ee deema. Baay'ee. Xiqqoo taanaan gabaabuma deema. Amma baay'ee kara dubatti qabamnaan sirriitti akka deemtu akkas yaaduun gaariidha. So dargaggoota amma jiraniif waa baay'ee jechuun hin danda'ama. Garuu sa'aatiin waan nu daangeessuuf kana wajjin wal qabatee garuu jalqaba Waaqayyoo sodaachuun isa sirriitti itti xiyyeeffachuun waan guddaadha. Waan baay'ee amma jedhama addunyaa kanarratti wisdamii baay'eetu jira. Kana godhee achiin bahee karaa kudha tokko milkaa'inaaf si jedhu. Isa miti. Namni bakka of baru eenyudhaan eenyuun uume maaliifan dhufees gaafilee salphaa fakkaatu garuu waan baay'ee akka keessatti deebi'ee argachuu danda'a. Isa hin gargaaru jee yaada. Mee xumura irratti jireenya koo keessatti mudannoon akka kanaa na mudatee jira. Yeroon jiraadhu keessatti keessumaa maatiirraa gargar baatee qofaa kee umurii ijoollummaatti barnootatti seenteettaa kanaan wal qabatee ta'uu danda'a. Tarii immoo erga guddattee erga maatii horattees ta'uu danda'a. Muuxannoo akka kanaan qaba kun baay'ee nama kolfisiisa jireenya koo keessatti inni irraanfadhu kan jettu yoo jiraate akka nuuf kaastuuf. Muuxannoo yeroo mana kireeffadhee jiraadhu sanii biddeena tolchuu wajjin wal qabata. Yeroo baay'ee kaaseeranii. Tolchitaa biddeen? Nan tolchee nan danda'a. Kireeffadhee waan jiraadheef bareeranii. Amma miti kan bare duraanan bare yeroo kutaa 11 baradhu sanii. Innaa yeroo sanii magaala Booteerraa kara Bishooftu kana dhufee mana kireeffadhee waggaa jiraadhu san yaa'u biddeena anatu tolchuu qaba. Kaffalee akka hin tolchisneef guddiidha yeroo san. Birrii 400 jechuun birrii guddaadha yeroo san. Manallee birrii 300 kireeffadheen jiraachaa hin ba'e. Saniif biddeena tolchuuf qophaa'een ani harmee koollee na barsii jedheen isheenis na barsiisteerti mana.
So yeroo ani baradhu san yookaan yeroo ani shaakalu sani kan itti shaakalee qoraan keessa gootee fa'aa maal kan itti cuqqaalan immoo akkuma saaxaraa wayii fakkaata ol kaasnaan vaapparii baay'ee hin qabu yookaan immoo isa Amaariffaan infaaluuti jennaani. Kana vaapparii baay'ee hin qabu ol kaaseen yeroo sanan bare. Achiin Bishooftuu dhufee immoo akka raayeen koo deemeen gaafadhee haa rakkoon qabu tolchuu hin dandeessa hin danda'an jedhanii. Hin danda'an ani akkuma san natti fakkaate egaa. Achiin kun immoo kan elektirikaati. Na absiitiis maal waan godhamuun da godhee fixeenii banuudhaaf isa san darbee akkasiis nan bana. Na kanallee akkas natti fakkaate akka nan bane. Achiin vaappariin sun yookaan immoo infaalootiin dhufee as nadhee kunoo asillee hagaa amma nan qaba. Mayoraan milikitan qaba. Akkas banuu qabda. Akkas banuun qaban ture. Ati garuu akkas banuu. Garuu dhumarratti namoota xiqqoo galeeffadhee gaariidha. Jalqaba kaasee yaa'u uumaa koo waaqa koo baay'ee galateeffachuun barbaada. Carraa kana kan laatu namas miti. Waaqni erga mijaa'u ta'a. Saniifuu galata isarraan jalqaba. Lammaffaa immoo haadha mana koo Tsiyoon jedhamti. Isheenis baay'ee na gargaarteerti. Yaadaanis waan baay'eedhaan ishees galateeffachuun barbaada. Mucaa koo maatii koo abbaa koos haadha koos obbolowwan obboleettii koo dabalatee fi instituushinoota immoo galateeffadhuun qaba. Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitii keessattuu pireezidaantii Dooktar Lammii Guutaa waa baay'eedhaan isaanis na gargaaraniiru. Isaanis galateeffachuun barbaada. Animal Health Institute yeroo AMN dhufeellee achi qaraxaa godhu san isaanis riisarchii koo maastarsiis PhD achuma fixe isaanis galateeffachuun barbaada. Dhumas jedhu oduu baadhee Addis Miidiyaa Neetwork keessattuu immoo Kaaribuu si galateeffachuun barbaada. Waan keessummaa kee na gooteef baay'ee galatoomi guddaa galatoomi. Atillee baay'ee galatoomi. Deebinee wal argina jee yaada. Deebinee wal arginaa atis yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenyaa dhuftee yaada akkas miidhagunuu kennuu keetiif guddaa galatoomsi jedhu. Thank you. Ulfaadhu galatoomi. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Kaaribuu keenya har'aatiin dargaggeessa umurii waggaa 23tti digirii sadaffaa eegalee amma immoo digirii sadaffaa isaa PhD kana xumuree dooktara ta'ee akkasumas qorannoowwan garaagaraa nama taasisee kana qofa osoo hin taane immoo jireenya isaa muuxannoof mudannoo qabu hedduu isaa nuuf hiruudhaan nu faana turtiin taasise kana fakkaata ture. Isinis filannoo keessan AMN Plus Kaaribuu taasifattanii nu faana waan jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Qophiileen qorii darbataa kan biraan itti fufu ana waliin yeroo gaarii.